biyyi kun bareedduudha. Ijoolleen bareedduudha. Galtee jedhu Jamal, akka waan hin billaawee wajji haasaa jirra ati maa Taraanaa kenni bakka yezo Habibi taraanaa kenni fuudhi nama Maahir Habibi abshir wallahi mucaa keenya qonu turistii erganne malee mana hidhaatti hin ergine akkasiin seeni Jaafar keessa baye ati keessa baye amma nuti walitti garagaraadhaa obboleessoo keessaa baye dhaggeeffadhu qayi naawi hadha booddee yookiin sagantaa akka sagantaa isa ta'uu akka malee ta'uu na biratti karaa keenyatti galeetti amma dhaggeeffannoo michatti amma si bira teessu kun dhaggeeffadhu Wanyachimne rajul. Ajandaan keenya milkaa rajul yetaabba. Milkoomne. Maal kun safuu dabbo. Safuu wallahi tishirtiin jijjiiranne bar adeedan godhanne mucaan keenya. Sittutti yaade qote sammare mucaa sinitti mata. Kanaaf mujarri biyya tokko mirri kana. Koi dhaggeeffadhu obboleetti sanuuni jarri dhaadatan Dubaay jedhanii jarri dhaadatan Kirkatee taa'aa jirtu malee xinqayyaru astu mucaan gubaa ijoollee fuudhee na bira jira gaafan quufee ka'e gaafa bakka hinimatiin jedhe gaafa sana fudhadhuuf itti nu fokkisiisin jedhaaniira haala dhiyoo ati gurbaa kana bakka kai kaase Mahir ija maaliitiin nu fuulduree taa'uuf obboleessa kee ija maaliitiin nu Jafar. Difama nu godha amma beektu wallahi wanta sirata Jafar difama wajiidhaaf seenan waan ta'eedhaafu Usahaye ol galee waan nuti gitu fin qabu. Kanaafuu ati waa'ee hojii haasaa hartaa taa'ee waa'ee hojii haasai. Kaalli immoo waan galee afaan wal qabuun akkasitti afaan wal qabuun bareedu itti deebina shi amma maaltu dubbatamu gaa nu jalqabe. Yaa isuma sii deemsaan waa'ee hojii taa'aa akka gaarii haasaa turtan waa'ee hojii. Maaltu ture mee akka jiru gabaabsi atumti naa biraarra na hubachiisi bakka san booda gara hojiitti darbina waan ta'eef maaltu ture waa'ee naawii komii amma naawiin kaasirraan kan ka'e maaltu jira lafa. Maaltu ture iyyee laa sayra koni jiru. Komii naawiin kaase footoo naawwisa biyyaatii fi footoo naawwisa asii wal bira qabaati. Yoo ati murteessite sana booda. Sagan aaneen gayyaasitti. Wallahi normaalii kaasee sitti ergi. No, wallahi. Mahir, waa'ii footoo fi biyya Arabaa guyyaa isaatis halkan isaatis guyyaadha. Manni isaa bakkeen isaa mana kanatti beekna biyya Arabaati. Itoophiyaan immoo biyya dhugaati lafa dhugaati sii galee lafa dhugaa gaafa jirtu maal akka fakkaannu hundi wal beekna. Itoophiyaan lafa dhugaati. Naawwi Itoophiyaa lafa dhugaa jiruu fi biyya addunyaa keessa jiru waliin bira qabdee waa'ee footoo osoo hin taane rakkinni qeebxii isan baafachiifne areeda san sirreeffachiifne fi tiishartii nu baasii hojiitti dabara gara. Dhagee ani mucaama kana ijaamaan arguun kan koo eda natti bilbileen naan bakka wayitii dhagee lubbuudhaaf ottu na fuudhe nan dhagee fuudhe gadi. Eda halkan. Lubbuudhaan. Egaa itti dubbachuu malee jettanii naa bilbile kottu na fuudhe gadi maal jennaan sagalee isaa ol qabee naa ta'u kottu na fuudhe jennaan dhagee fuudhe gadi. Guyyaa tokko amma dhufee mana keenya bulee beeka. Awaalaa gaafatan musii sagalee maaf gadi qabda. Maa hin barre wallaahi akkaataa ta'a. Naawi meeqaa walte mucaa? Posting goonee jedhi. Naawi. Maaliin argaa barta kataataraa jirra waraana isaati. nama gaddiisu meeqatu jira jettee tati. Saddaan jala jiranillee Jaafar hundumti keessan abbaa Jifaar jiraagumaa jirtanii Alhamdulillah kamta fayyaadha. Oi ati ammallee nu naafiyyuu maanno naawinu yuun qumne ati baaranitti fuuchuu barbaadamoo maal jechuu barbaadeetti namicha nanaati. Amma wanticha kana miti laati ijoollee walitti na buusuu fi kaadee dila wanticha kana miti gadi fageenyaan yoo haasofne gaarii. Obboleessoo ammallee nuyyuu waliin argine siin jedhe bar bakka salgiitti wal argine malee ganaadha ammallee bar yaa.
Nawi. Taap. Visa aja tokko anatti jira. Visa aja tokko Warana kana boda situ jira natti banamera la warana jalqabatu. Situ boda anjira moo ofirraan deebisu. Ani hin jiru waan baaflee wal baasaa wal muwaddaa abbaa wal muwadda danda'a keessatti. Habibi kaadhidhii waliin miinu. Kaadhidhii laa wanticha kana laa. Hacaalutu waan tokko jedhe tokko nyaatee tokko hin taa'u waan jedhu wayii waan akkasiin qabuun wal gaggalaafata taatu. Sakkasiiti. Isin qofti achitti akka ittiin bashan asitti yaada tokko hubadhu asitti yaadni tokko kaara naawwiin nu biras dhufuu qaba kan jedhu yaada namootaa keessummeessuun dirqama. Hawaasa tokko keessa gaafa jirtu ammoo hawaasa tokko tajaajiluun dirqama keeti waan danda'amen jechuudha. Kana keessaa tokko hawaasa gurra kennuun tajaajila mataa isaati. Ijoolleen Dubaay qeerra gaafa naawwiin Dubaay dhaquurraa kaasanii yaada tokko mucaan kun nu biras haa dhufuu jecha jedhu waan kaasaa jedhaniif dhufee akka biyya kana yaa bifa turistiitiin dhufee akka biyya kan nuuf ilaalee daawwatee akkuma isin dubbise akka biyya keenya dubbise galu barbaanne malee nuti rakkoo biraatiif miti waan biraatiif miti isin hin quufne quuftanii miti yaadichi. Sponsor eenyutu ta'a? Baareniin keessa eenyudha rabbi ediiti. Baareniin keessa si bichaan moo kan ofitti fuudhu? Allahu akbar wallahi nama meeqa taanirra isa sin akkana isa sin kalladda yoonu Dubaay chaalle naawi kotto laal wallahi kaale Dubaay ana tuta ziyara dami ziyara je sadimo naawi na sita bakka way ijoolleen Dubaay dhaggeeffadhu Jaafar dhaggeeffadhu ijoolleen Dubaay yoo barbaanne sa'a kana keessa jechuudha. Visa isa karaa oppolomeetiitii jirre jechuudha. Ta'a biyya kanaa gochuu dandeenya si galee. Achitti wallahi ijoollee Bahrain miira keessa hin galchin. Haqiiqan sitti mammanatti golbuuf muudii natti qabu ijoolleen biyya kanaa jechuudha. Waan fedhe maaligaa ijoollee dhageessan miti. Ofirraa falmadhaa ofirraa qoladhaa aan qobaa koo akka dubbiimaa wayitti akka nama mirga keessanii falmu wayitti qobaa koo nama kana fayyaa ofirraa gaffa'atin jira kanarraa kanaaf isin tojittii ijoolleen Baareen jira yoo jette qopheessi. Anama gaafa Dubaay dhufu hirribarraa ka'ee waatsaappii irratti tikkeettiidhaa fi viizaa argi bakka. Jaafari janu jabeessittan jira dhaabbataan jiru isinis cimaasin. Habibi visa Bahrainitti si fidu miti visa Ameerikaatti dhab si godhu siif hojjetti ijoolleen biyya kana akkas miira keessa wal gaggalchuun gaariidha yeroo tokko. Ameerikaa miti siluman danda'amu kanaaf malee tu argatte. Dubaay amma fakkeenyaaf osoo inni biyyatti hin galin tikkeetii isaa asirraa karaa Bahrainitti utuu barbaadde. Allahu akbar ila waan akkasii ijoollee Bahrain irraa barattan ijoollee asirraa barattan kaaditi ila waan akkasii asirraa barataman jijjiidis muuxannoo ijoollee Bahrain irraa fudhatame akka ta'e hin dagatiin shamarran Bahrain jirtu mataa shamara biyya Arabaatti jaallattu jiru bakka amma wallahi Bahrain kan majaabattu amma as dhiyootti nan dhufa galee akkana sitti simanna shoof ijoolleen Bahrain as jara wallahi maashaallah na boonsaa jirtu jabaadha akkas waa dudubbadhaas jalatti namumti sadan jirtan akka nama soddomaatti namumti arfan jirtan akka nama furtamaatti waa dudubbadhaa jana jabeessaame. TikTokiin na jalaa gubate eenyuun ni joo namni kun eenyuun jedha arti naawwiidha moo fooloo godhaa fi Oromoo daraatti hin jabaatanaati si TikTokii gubate kunillee mataa isaatti wal guddisuudha waan ta'eef. Lakkoofsa tokko barreessi kun si duraa gubate kun wallahi kunis mataa isaatti wal guddisuudha walitti makkanyoomina walitti dhammaatinaati fooloo godhadhaa laa kun mucaa jaallattoo Oromoo jettu kanaan mucaa jaallattoo Oromoo jettu isaan isinii TikTokii garuu hundi keessaa fooloo Ilaan gaariin gaarummaa walirraa bara inni hamaan hamminya walirraa inni arraba fidoo nama arrabaa ta'utu mala walirraa barta waa hunda waan ta'e wal fayyadani jedha rakkoon hin jiru. Kottu Omaanii jedha arti ijoollee dhugaa rabbii Omaaniitti ispoonsaranaa ta'a biliis na fuudhaa biyya sanatti yookiin moozii araa dhufee deebi'a Bahrainii irraa dhufuu ni danda'a manatti fakkaata.
Omaanii aku barbaade. Dubai. Omaanii dhaquu barbaade dhaqee ilaaluun maaliifi ijoollee keenya seera qabeessaa waan achi jiran natti hin fakkaatu. Akka nu waan tokko dhaga'u. Biyya akkasitti ammoo natti ijoollee tajaajilta laa. Ijoollee tajaajilta qofaa kee. Waalaikum salam Khaljo. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sida walum garu la hijra cerge tuman golesi. Nyawi gurbatin Khalid tun dufte si wajjin suura kaatan fisla dhalootuma suurati ijoollechi. Dubaayiif Kaayiroon kan suuraati dhiifama ijoolleen Dubaayii gaa. Dubaayiif Kaayirooni suuruma. Ijoolleen Dubaayii dhiifama taati barreessu. Suura dhumalli si wajjin hin kaane gurbatti cilfaan tun. Siinoo nama tokko baasaa malee nama wajjin gabbee suuraan kaane. Kan akka kuufaa. Sarara kena Omar ko ning kamu sifan.